Welcome back. Bagana gaar dhuftan. Akkuma hedduun keessan karaa commentiitii fi requestiitiin applicationii salphaa nuuf dalageetaniin egaa applicationii salphaa tokko develop goonee jira. Applicationii kun akkuma argaa jirtan Learn English in Afaan Oromoo. So interface jalqabaa irratti akkuma bantaniin your colorful guide to daily conversation jetti haasawa guyyaa guyyaan taasisnu keessatti baay'ee nu gargaarti jechuudha. Especially for beginners warroon jalqaba Ingiliffa barataa jirtaniif baay'ee isin barbaachisa. So akkuma argaa jirtan general conversation yookaan haasawa waliigalaa kan qabudha jalqaba irratti. Haasawa waliigalaa kana keessatti emotional express word ni argattu jechuudha. So miira keessan jechoota ittiin ibsitan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan good morning inni jira, kan bultee, good night. So jechoota baay'ee miidhagoo ta'antu jiru. So where do you live? Eessa jiraata? I'm coming soon. Yeroo dhiyootti ni dhufa. So jechoota baay'ee miidhagootu jiru. Itti aansuudhaan specific location godhee bakka ijoo godhee fakkeenyaaf mana keessatti maal fayyadamne jechoota mana keessatti fayyadamnu. Where is my room? Kutaan koo eessa? I'm going to sleep. Rafuufan deema. Let's eat. Haa nyaannu. So jechoota mana barumsaa keessatti fayyadamnus kan qabudha. Itti aansee market yookaan suuqa keessatti jechoota fayyadamnu, hospitaala keessatti jechoota fayyadamnu, traveling imalarra yeroo jirru jechoota fayyadamnu kan qabudha. Itti aansee emergency yookaan mudda keessatti jechoota fayyadamnu kan qabudha. Itti aansee bilbila irratti jechoota fayyadamnu kan qabudha. Finally erga shaakaltan booda practice erga gootan booda gaafilee kan isiniif qophaa'e ta'a. Gaafiin kun question kan jedhu yoo cuqaastan gisee tokko gaafilee isiniif fida. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan take the quiz jedhee isiniif fida. What is the Afaan Oromoo for let's eat jedhama fakkeenyaaf. Haa nyaannu jechuudha. Let's eat jechuun kanaafuu haa nyaannu filannoo irra ni jira. Deebii isa tuttu. Itti aansuudhaan what is the Afaan Oromoo for where are you going? Where are you going jechuun Afaan Oromoo maal jechuudha? Eessa deemtaa jechuudha. Eessa deemtaa tuttan. Finally gaafilee 20 isiniif qophaa'e randomly gaafii kana erga hojjettanii geessitan booda submit answer kan jedhu yoo tuttan need to practice more isiniin jedha yookaan you are good, you are very good isiniin jedha. Qabxii keessan irratti hundaa'e fakkeenyaaf an gaafii lama hojjedhee gaafii lachuun argadheera. Gaafii yoo dhabdan diimaa kan irratti fidu ta'a jechuudha. So applicationii kana eessaa arganne yoo naan jettan applicationii kana karaa Telegrama Tekomia 1 irraa ni argattu. Channel Telegrama keenya Tekomia 1 link isaa karaa commentiitiin isiniif kaa'aa yookaan @Tekomia 1 jedha search godhaatiin ni argattu channel keenya. Achi dhaquudhaan buufadhaatiin shaakalaa isiniin jedha. Have a nice time. Guyyaa gaarii qabadha.